waraaba uffata tokkosaa osuma uffata tokkosaa jiru dhiisee viidiyoo waraabale. Isin xiyyaadhaan argiti. Ani maalitti akkasiin argitu? Darma keessa dabalti. Dawallaan jalaa kaasuu deemee viidiyoo waraabale isuma geessee deemtee dawallaan jalaa kaase. Eessa jirtaa lafa daa'ima bira jiran jedhu. Maal godhaa daa'imni rafaa jira. Kaasiiti saaloon ijoollee bira fidinaan jetti. Ijoolleen qabdi ijoollee bira fidinaan jetti. Kaza okey jedhee dhaqee daa'ima fuudhee saaloonii gadi fide. Saaloonii gadi fidee gisee daa'imni lafa kaayu laala achiin kaayini naan jettu. Hayi achiin kaayini naan jettu namitti mana keessa jirti. Daa'imti osolti namitti mana keessa jirti gara laala. Laala shooyya adaasin silkiira na laalaatti. Keessuma namittiin tuna namittiin akkamittiin argaa jirti jedhe. Gaabii mataa keessa na oomee caddise. Lamuu yoo mucaa xiqqaa gaafattu ufumaanaa ta'e mucaan maan kaaqe. Anatu iyyuu ka'ee kilaasii isaanii. Faa qulqulleessuudhaan lafaa ka'ee kana yoo xaraganii rakkoon qabu jedhee laakii kun kaameraadhaan jedhe. Waa mul'ataa yoo miti bar waa mul'ataa yoo miti. Ani shakkeetu maal bakka ani shakkee ani. Waa mul'ataa yoo miti jechuudha. Osoo waa balleessallee hagatti basanii jechuudha. Kanaaf biyya Arabaa keessa warri jirtan keessattuu warri Araba badaa bira hojjetan jechuudha. Rabbi sinaa eegu. Yoo isinii hin taane mana Arabaa gaduma dhiisaa baya. Waa balleessuu, waa maal jechuu, waa akkas jechuu. Lubbuu keessan keessaa sanqoonidha ammallee lammaffaa tartanii deebitanii faamilii keessatti illee rakkina geessitan. Fakkeenyaaf maqaa kan keetiif Itoophiyaa jedhanii waliin qaban. Maqaa Filiippiinii kanaatiif goeetii waan godhanii arginu. Maqaa Filiippiinii amma waa ajjeefte kanaaf Arabni lubbuu qabdu jechuudha. Kanaaf waa siin taane sun manni sun taanaan kala san deemuu barbaada na geessise. Gaddi isaatuma biraa bayaa yoo isiniif hin taane jechuudha. Cikkaadha wallaahi. Mee akkamitti horii akkamitti maashinii keetti maashiniitti banti. Wallahi onneetii yanna dhoo'ee rabbii argeeyyenna haadha bakkatti mootu laalee jechuudha. Rabbi isinaa eegu wallahi. Hin ulfaatti. Biyyitii Arabaa ni ulfaatti rabbiin isinaa eegu. Ammallee viidiyoo duubitti gootanii olii gadi hin deeminaa dhiisa. Mee maal godhu duubitti gootanii viidiyoo olii gadi hin deemtan viidiyoo iskiriinshoot gootanii viidiyoo irratti hojjetinaa dhiisa kalaas bakka dhaaba. Balaa keessanii ta Dubaay jirtullee akka nagaa hin dhabne. Amma koyeetima keessa waa taati miti. Achi fuudhanii asii yeroo tokko yoo yaadatan taate Suudii keessatti kan mucattii mana keessatti nabi wannoo malee waaqayyo malee waaqni biraa hin jiru jetteetiin mucaa daa'ima mana keessatti kafarsiifte. Mucaa musliimaa mana keessatti waaqayyo malee Yesuus waaqa jedhi jettee mucaa viidiyoo waraabdee kan lakkifte. Ragdanii kan lakkiste jechuudha. Balaan sun dachii tana hundarra waliin gahe. Waan takka yoo hojjettan waan isin hin fakkaanne hojjetina. Keessatti warri miidiyaa kanarra jirtan jechuudha. Duubitti gootanii olii gadi hin deemtan viidiyoo ammaa kana jechuudha. Irra haasoftanii irra qaaxxanii duubitti gootanii olii gadi hin deemtan. Arabni takka balaa keessaniif ta Kuwait illee ta Qatar illee ta Dubaay illee welcome sume ta Dubaay illee biyyoota garaagaraa irra ijoolleen jirtu balaa keessaniif jechaan akka hojii hin dhabde. Feegannoo godhaa. Maal godhu duubitti gootaniitiin irratti haasoftan. Ol kaataniit fooloo tiktookii kanaatiif jecha waan hin taane qabdan. Xallaq laalladhaa waan gootan. Suuyyaan abaaboo irraa eeggalte maashaa Allah jabaadhu lafeetii jabaadhu sultaan gargaari jabaadhu. Gaariin tantoonni namatti Allahu akbar. Ani laalle yoo akka kanaaf wallahi rabbiin sinaa eegu nulfaatti Kuweetti baddeerti biiti. Kuweetti jechuun Kanaadaa lammaffaadha. Ameerikaa lammaffaa jechuun danda'amu Kuweetti jechuun otoo akka dalaganitti namaa kan falanitti.
قروها تو أما بدرت فخنا مدارشت ربي سني عرفتي بائنا ياجس نجيني بيجي أمبلشات ريبدون يجو نجيني بيجي أمبلشات ريبدون بائنا ياجس سلبنا ياجس كوني في كوني جالس يا دني أبدي قال جرماني كان السجلين هذا ياتي جرماني كان ديما سمية ديس بنتي ديس ركون كبولا بيتي ديس صبري كونكرا بنتي تي بقرب بين جوي برانسي ده هلا بيتي بقرب بين جوي برانسي ده والله نمني وان هويت ما جاي بقرب بين جواري برانسي ده هلا بيتي بقى براكيت بقى وان هوي ربي برانسي جاي لا ومن تاني دائما ما جيسن سنيب جدا بس أرمني قلت مسنيب جيجي قمتي سلمان جدي مالي من براتي فهمت إن شاء الله فكر إنه قد عيشة مرة كنا يوسني في تاني بكوجي ما كذني في تاني قد ولي سوا يا كليرا اللي سلام عليه ورحمة بعدين أنا ما قالت ما بعدين إنه نواه جت نجرو مرة فيرا